Mee nama tokko yaamee inni waa'ee kana naa dubbadhu jee immoo tokkoffaa gaafin kiyya. Namaan an jala dhiyeessifu kami tokko naa qabadhu. Lamaffaadhaa kasaaraan irra jiran irraa kafalii nama nan jeentu jira Harargee yaamee idaan irra jiran irraa kafalii an jeentu jira lama. Tasadaffaadhaa sheekaan roobee fi maarreen ballichi roobee murtii guutuurraa dubbate malee Harargee irraan dubbannee kaji'eef ittiin sii deema. Maal jee keezii nama eenyu qabatee dhufe. Murtii guutuu yoo namni keezii irraa qabaatu jiraate magaalaa Finfinnee keessa jira akkuma kaleessa isiniin jee maaliif dhufee nan gaafanne biyya tanaa seeraan hin bulle moo mootummaatiin jirre moo waliigalteen agriimantiin kiyyaa fi kan namna sanii walitti maallaqa kan inni kami hamtu jira. Waraqaa murtii guutuuttiin maallaqa kan jee inni qabatee deemu suni hagam takka ta dhugaati. Lammaffaa sheekaan roobee eenyu bakka bu'ee dubbate abukaatoo seeraati moo abbaa halangaati moo mana murtiiti moo naa qabadhaa sirriitti. Nama baalee bakka bu'eetiin dubbadhee jee abbaa qabeenyaati jee laal dhaggeeffadhu. Hoggusan inni kan inni dubbateef suniif gandummaa miti kanas naa qabadhu. Tasadaffaa ittiin sii deema manni murtii yoom tiiktook feesbuuk irra ta'e. Nama tokko osoo ulaagaa seeraan guutiin abukaatummaa seeraan qabaatiin bakka bu'ummaan qabaatiin sababa nama tokkootiin lafaa kaatee inni yakkamaadha inni hattuudha namaan jechuun seeraan akka nama gaafachiisu ni beekaa. Gaafii kiyya jalqaba. Ittiin deema Harargeen an jala dhiyeesse sun tami maaliin takkaa ajandaan kanaa olii biyya guutuu natti ka'eeti beeka yoomin guyyaa tokkoof Harargeedhaan narra gori yookaan akkas ta'e jee ni beeka. Waa'ee Harargee dubbachuu waggoota afran dabre kanaan takkaa calliseen hin beeka. Ani Harargee jechuun kiyya Harargeen bareeda jechuun kabiraa fokkotaa jechuudha. Guyyaan dhimmi kun gabbee guyyaa dhimma makiinaa sanii dubbanne akka hubattaniif. Guyyaa dhimma makiinaa dubbanne gadi bee maalii wal qabatee guyyaa san gadi bee ta'etti aantu hoo namni kuni ani Finfinneen jiraadha inni nama Baalee jiraatu jee eessatti dhufeeti anatti kanne waliigalteen kiyyaaf kaisaa bakka seeratti waliigallee maallaqa walitti hin kanne sun kan nama magaalaa keessa jiraatu bosona hin jirre qawweetti qabee maallaqa irraan fuune magaalaa keessa hin jira seeratu biyya kana jira sigaleemi abbaa feete seera dheeyxee himattee gaafachuu dandeessa maaltu maqaa namaa miidiyaa irratti fidee kaasise tokko sheekaa roobee qofaa ka dhimma murtii guutuudhaa kaase naa qabadha. Haga Kaayirorraa haga Eeroopirraa namnumti miidiyaa kanarraa isaan qaban kanarra waa'ee kiyyarraan dubbatin ni jira. Gaafa namni isaanii waa'ee makiinaa Ustaaz Ibsaatti wal qabsee dubbatu ka dubbate jira. Maaliif kun ta'e Harargee tam jalatti hin dhiyeessee Harargee narra goraa jeenii kana qofa akkanaa deebisuun barbaada galatooma. Okay, abbaa qaamatti hubi. Tole fayyaate laale jala keenya dhaggeeffadha. Yeroo hedduu miidiyaa kana gubbatti bikka nam kun sadii farakuttis jirutti illee yeroo hunda abbaa haqaa kana nama dubbiidhaan deemu abbaa haqaa kana hedduu you guys complain hedduu complain nagoota kana dhaggeeffadha. Ana abbuma fadee ifirra dhaabbadhee dubbata. Wantoota maas miidiyaa kana jiru miidiyaa kana eessarraa kaanee eegaas dhufni beektan. Faaltook irraa kaaneeti YouTube dabaree YouTube irraa kana TikTok dhufni hundi keenya ni beektan. Amma rakkoon wanni bikka jiraa jirtu deengata dubbiin walloo kaasan akkatti dhaamsini beektan. Dee dubbiin bikka arsiidhaa fi Harargee gisee kaate naaf sila gifadha. Arsii fi Harargeen deengata ji'a takka keessatti bikka isii waliin geessee olii gaf fiigee kaataan itti dhaamse waan san xiyyaafillee isin harkaa fuudhee akka namoo arsii irratti fi bobbeef godhee waan kana akkatti dhaamsine dabbaalli beektan rakkoomtu dhufu kee waan dhaamsini beektan. Lammadan maal dubbiin tun dubbiin murtii guutuu fi dubbiin sheekaa roobeetuni. Dubbiin tun eessa nu geessu miidiyaa kana kaleessaa eegalee kan mana nama baafadheen seenu jedhin taa ture. Kan bikka deebisaa gurbaarratti xiyyeeffadhu obboleessoo manguddummaa irratti hin jiru. Gandummaa qabda amma hargummaa qabda obboleettiiti yaan argee barti yaafis gandummaan hin deemin. Gandummaa sii gartaa hargummaan hin deemin anis ilmaa argeeti obboleettii na beekta ilma eenyu kaante na beekta dhaabbadhu kanaa miti. Dhaabbu kanaa miti an obboleessi kiyya. Yaman karaa seera deemaan jiru gaafiin kiyya isinii ifateemi garuu achittiin deemu gaafiin teenaa galee murtii buutu waa'ee anaan akkan itti qabbaneesse fi kanarraa osoo hin ta'in isatu qabbaneesse yoo ta'e waa'ee sanii san akka itti qabbaneesse san beeka jee tabiraa abbaa kaa anaata dasii baasa laale akka ati deemta kana deemuun barbaadan na fakkaata qooyi laa ati kan nu godhe amma kallattumaan itti cawjii gubbaa gaseen tokkoffaa Harargeen an jala dhiyeesse Harargee misinje tokko lammaffaa agendaan biyya guutuu hedduu na dhufaa ture yoomin Harargee yaammadde jee lama sadaffaa
Kasaraan irra gahee hararge na gargaaraan jee sadi mee sideen mana qofa kilir godhii fitti bu'ee kallattumaan yoo naannoo teessee ni hifatan. La wanta gizee dubbannu. Impact waan sanii bu'aan lolo to gizee galame. Impact is ni waay macarrashaa dhiibbaan ni haasar maana dawwaltaa walitti dawwalina please natin dawwalina. Natin dawwalina skiisaan jira nagartaa natin dawwalina. Maaliif inni naan jaabara. Isi na dawwalina. Sitti dawwalani sin deemtu. Naasi fi daba kadai ta'e haasai deemuun hin jiru. Arra naati bara ilki warraa daa kuteen yookaan hojii qamaanaa yookaan ilki warraa facaafatan magaalaa tokko. Okay gaafi murtii deebisi wanni kun kiliiridha. Laala abbaa qaasuma dubbannu wanni kun dhimma lubbuutillee dhimma maqaatillee dhimma jireenyaatillee murtiidhaaf lubbuudha. Nuufillee lubbuudha siifillee lubbuu keetiin amanan qoosaa miti. Lagee dabbaal keenya namni ijaarra gabbee gizee dhimma waan namaatu gizee haasoo wanni kun itti nama gaafachiisanii hin beekan itti murteessinee dhufne miidiyaa kana gubbaa kana maka jala jirra hin seennu yennee taa ture. Amma namoonni gari gari as keessa taate keessaa beeti maal si nagina nanaka hin bahu taayitiin haasawaa dhaggeeffadha. Jara keenya dhiibbaa rakkoodha hin jedharuuf jakkaataatti dhaabsine beena amma dubbiin tun babal'atteeti akka harargee fi arsii walitti buutee godhanii rakkoon biraa kaa jirti. Takka ta murta guutuutti hin deebi'a. Murta guutuu akkaataatti itti fuutee fi guyyaa itti fuutee fi eenyurraa akka itti fuute namni beeku hin jiru. Akkaataatti walitti kadhata namni beeku hin jiru sasii deebite eenyu beekaa jiru namni beeku hin jiru. Takka sani. Talammadaa Baalee roobee waa'ee harargee wayii dubbate waa'ee gandummaa dhaqawa malee waa'ee harargee tuqee jira kayyato Baalee roobee dirree beeti kunoo rakkoota naa jira jee waraqaan takjibaa taatu dhugaa taatu ol guuraa ture Allah wala rabbi beeka amma dhuma tana guyyaa lama dubbiin kaatee manni murtiidha laa waan takka waan akka ijoolleen beeku dhaggeeffadhu waraqaa daraa ta'u guyyuma lama yaa'in tun kaatee guyyuma lama manni murtiidha itti dhahee maallaqaa saggadee isallee hidhaa naqee jee guyyuma lama manni murtii daraa nama kanna kunillee kijiba ta'uu ni beeyna. Makaballeessii ta'uu ni beeyna makaballeessii ta'uu ni beeyna waraqaa daraa ta'uu ni beeyna guyya lama manni murtiidha nu ni beeyna addunyaa guyyuma lama manni murtiidha maalleen gartee murti guutuu haa qabamu baankii isaan sosooyin murti guutuu haa hidhamu ammumaan tana chaabbaa dim godhee nama kannaa guyya lamatti addunyaa irra jirtoonni kana ni beeyna tana makaballeessii ta'uu ni beeyna garuu dubbiin gartee akkaataa murti guutee deemu ijoolleen harargee gabbaatee arsii irra bobbaa jirti arsiin harargee irra bobbaa jirti murti guutuu naa gale angaafa kitaabaatis adda durummaan qabee mudhii qabatee qawwee qabatee duusii hojii dhaabbatee isaa. Adeero keezii irraa haasoo jirru qofa irratti xiyyeeffadhuuti deebisaa nuu kan dhafa. Keezii takkan baanta. Keeziin irraa haasoo jirru keezii anaa fi Sheekh Haroo birraa dubbachaa turtan natti fakkaate wani wal seeneef. Heetti naasaa jiran. Yoo san keessaa numarra xiyyeeffadhu murtii guutoon harargee bakka bu'ee arsii tam tuqe yookaan ganda baalee kam tuqe. Eessaa walitti fidee baalee tuqeen jenne murti guutoon harargee jala dho'iseet waaniin harargee ta'eef na duulan jettee jirtu. Maal eenyume harargeen inni murtiin na jala dhokatee jeesuun nama tokko dubbisi naa dubbatu. Maqaa harargee waan jirtu ati. Kalee mana bartee maqaa harargee. Maqaa harargee borullee ni dha iftaanillee ni dha maaltu. Usme murti guutu usme inni harargee mucaan kun harargee iyya abbaa haqaa duraan afaan kiyya beektaa dhaggeeffadhu afaan kiyya malee afaan namaan beektu naan muka sakaa inni harargeedha hojii mirgan qabamoo mirgan qabu. Waan hin harargee ta'eef na duulan akkamijjaa. Okay amma yeroo takka sinni beekan ture kabaja wajjin naa kannaa kullee abbaa qabu takka. Dhiifama rabbiin isin qabee ogu takka naa kannaa amma. Fedhuma keessan naa kannaa. Naa kannatanii. Muniira naanati. Fudhadhu dabbal. Yoo muniiraan seenti gadiin bu'a muniiraan yoo seenti yaa Ibraatiin deemti maa gadiin bu'a muniiraan amma. Abbaa qaaqoo eegu takka abbaa qaaqoo eegu takka. Abbaa qaaqoo takka gaamma isin qabeegaan ture carraas mee kannaan ture. Laala kana goonu amma dubbii gabaabaa jalqabaan gaafa laayivii seenu waan biraatii fi laayivii seenee suuraa biraallee ture dhimma biraallee haasaa ture abbaa haqaatii fi abiyyootu deemaa dhufee itti galee haasawaan an sagantaa godhadhee irra jiru osoo hin taane haasawa murtii isintu eegale gaafa eegaltan laayivii takka mana nama biraatti dhimmi kun akka haasaamaa ture bakka san turtanitti kaaftanii haasawaa eegaltanii achumarraa inni itti dhiisee dhimmi murtii dhimma kiyya waan ta'eef anillee kalee waan dubbachaa tureef wanti haareen an kuman qabne yoo jiraate haa kaasan iyyatti dhiisee isin geeffachaa ture. Egaa kaaftan galatooma murtiinis deemaa dhufe. Abbaa haqaa murtiin agandaa isa gad dhufe gosaa fi gandatti hin ceehee nu jalatti hin baqate isa gattuuf ragaa maal qabdaa barreeffama qabdamoo sagalee namaa qabdamoo maal jeessi gaafatu jiraatti dhugaa gootee hin deebifneef ammoo abbaa haqaa ammoo jaalannuus jibbinuusi murtiin agandaa kanaa miti agandaa kanaa olii hedduu baadhakaa ture dhugaan siin jedhan nama miidiyaa kanarra jiru keessaa namni gosaa fi gandaanis itti wal jaaranii yoo xiqqaate waggaa 3 ol itti qabsa'an gurbaa kana kan oromoon hundi ni beeka dhimma gandaatii miti dhimma namummaa qofaaf gahaadha dhimma nama ijaa fi gurra qabu nama miidiyaa gubbaa jiruutti beekamaadha fakkeenyaaf agandaalee 7 8 ol kaasuu hin danda'a.
Agandaa gurguddaa dhimma gargaarsaa dhimma inoo waa'ee maallaqaatii miti waan biraatii mitiiti wanni silaa dubbachuu hin dandeenye hundi waan namarra dalagamaa ture. Waan inni dubbateetu hangana malee wanni inni dubbatiin asii ol ta'uu danda'a beekan. Garuu amma laalabbaa qabxiin guddaan bakki nuti irraa qabu. Murtiin maallaqa hatee salee ajjeesee saamee waan nu galchuun qabu. Abbaan murtiin saame abbaan murtiin ajjeese murtii bakka barbaadeetti akka barbaadee gaafachuu danda'a riil. Mirga. Bakki itti wal gaafatan eessa tiktookii lakki guuzaa lakki daboodha lakki laayif gastiidha noo namoonni biyya takka keessa waliin jiran yeroo takka namoonni biyya takka keessa waliin jiran haqaamaan lafa sanirra wal miidhan biyya heeraa fi seera mootummaa qabdu keessatti haqaa fi dhugaan isaanii bakki itti dubbatamuu fi akka itti argamu yoo jiraate biyya san qofa keessattiidha malee. Sheekaa roobee takkafaa gaafa gabbee ragaa san wali qabee haasu ifiifuu nama gandaa bakka bu'aa ta'uu isaatii fi daboo maqaa gandaatiin dhufuu isaa qofarraa huban abbaa qaa. Sheekaa roobee nama guddaadha nama amantaati biyya keessa jira yoo murtiin nama miidhe paablikii irra bahee sababa agandaa makiinaa arsii wajjin wal qabsee haasa'uu qabamu murtii bilbilee murtii barbaadee gara seeraatti wanni kun akka dhumu takka jaarsa arga tokkoon dubbisu dhugumatti yoo dhugaa dubban akka namaatti wanni tokkoffaa gandummaa kee gale sheekaa roobee mataa isaati maqaa sheekaa qabate yoo akka barbaaddaami beekaa sirga beekaa ture malee waa'ee murtii waan asitti haasa'uu miti ati mataan keenya beektaa murtiin nama agandaa dhibbata qabaadhaa ture. Agandaa dhibbata kanatti murtiin nama miidiyaa kana jiru wallahi takkaa teekistii kanaa barreesse waan akkanaa dubbiru naan jeen beeku. Mee kun hojii naa jiru akka kanaan sheekaa kadhaan. Adeeroo abbaan sheekaa roobee jalqaba agandaa gosa godhee kattiin gabbaase isa akkas yoo ta'uu baate maaliif waraqaa ragaa viidiyoo waraabee maqaa murtiitiin yaamuu barbaachise? Okay namni murtii nyaatee jee inni raasee sunoo dhalataa eessaati? Harargee keessa jira? Shawaa keessa jira? Achi baalee keessa jira isa bira roobee keessa nama ganda isaati. Murtiin nama ganda xiyyaa nyaatee yaa sabaa yaa biyyaa argaa gurbaan kun hattuudha jechuu labsuudhaaf maqa balleessiidhaaf miidiyaa rabbe yoo haqa ta'e siiriyeezii biyya san keessatti seeraan mootummaadhaan jaarsaan murtii fi nama san gidduu fixuu danda'a. Maqaa sheekaa qabate kanaan garuu san hin goone maal deeme maqa balleessi deeme guuza deeme dabot deeme haala sanin agandaan makiinaa isaan qabatan badee murtii deddeebi'an aarsii walumaa gala tootaalee kachuu dandeenyutti gurguddaan isaanii biyya alaati hanga biyya keessaatti gurbaa kanarra kan wal jaare waggaa sadi caalee jiru. Danda'anii jiru garuu hin dandeenye. Jabeenya isaatiin as geemalee dhugaa osoo akkatti bandee deemne gareetti badeetuma dhiifama amma abbaa qaasiraatti fufi ragaalee murtii irra qabdu kan nimeeti. Sabiraatiin dabarsiitiin si dabala yaada keetitti waraqaan inni qabatee kiibuun suni kilii godhee footoo kaasee isin garsiisee jira tokko jedhe. Sendiri tete karena berat lebat dia menjadi gafis dan seret time acuma dapat dubi ini segala gafis seret dia bisif acuma dapat tete acuma dah asona cu lal gafis ini segala seret dia bisif acuma abaka wa ini segala kata dia bisif suruh suruh acuma teh me munira kena cara kena aja kayaknya silana kena media kena awal kata tiada dan nanggalan juru me munira tu ber Oke hanap ayo munira tu ber ayo galas semua berbeda karena aku loh guys toko apa Wani jechuun barbaadu wani dhuguutoon waan namaatti sin fuune fuudhuufis hin taa'u maqaballeessi adii dirree taa'u tokko sababni isaa maali naan jaa akkuma ati atuu dubbattee murtiguuto osoo waan namaa miliyoona dhiisii qarshii 10 fuudhe Itoophiyaa keessatti warri Itoophiyaa qarshii 10 fi abbaan qarshii 10 irraa fuudhame Kaisa jirra mana murtii wallaaba. Kuni takka. Murtii guutoon guyyaa adii deemee galu jira makiinaa isaatiin. Osoo namni ifa galatti osoo namni ijaan argu. Abbaan qabeenyaa kan murtii guutoo hate san ni du'e moo eessa jira? Tuni gaafii muniraati. Isa lammaffaa abbaan haqaa as gubba bahee murtii guutoo qeequu mirga qaba mirga takkan qabu. Maaliifi arusiin osoo namni kana ijaan arkuu nama isaanii kawaa balleessu miidiyaa kanarraa namni keenya hin fuune jeeti kakatanii nu iyyaa sheekni isaanii nu kakataa jiru. Dhaggeeffadhaa. Nuti gaafa isaan gantummaa dhiisanii nama keenya maqaa balleessuu dhiisanii hayni haqa janii hafiiti sogguu waa balleesse achi laatan nutis murtiin nu harka jira obboleessa keenya yoo inni waa fuudhe harkaa qabaatu harkaa fuunee deebifnaaf dhabee balleessu irraa fuunee kafalla. Waan tanaan alaa
sababa murtii godhatanii as gubbarratti hattuu harargeen hattuudha yaada jiru murtiif hin deeman nuuf deeman leenca oromoon akka jette siimu abbaa tuffatanii ilma jala tumanii jaan murtii barbaadan qabdu arusiin nu barbaada qabdi hoggu dhibbata akka irra deebuu jiran ajandaa murtii guutoo miti kan barbaadu jirtu harargee barbaadu jirti arusiin arraas boruu siftaanii murtii guutoon biyya alaan jiru biyya keessa jira seeraa jira heeraa jira biyya tana maaltu miidiyaa geesse sheekaa roobee maaltu miidiyaatti isa baase waanni miidiyaa dhufte maqaballeessi keenya malee murtii barbaadaa miti murtiin as isa bira jira tuni takka achi naa qabadhu dabbaal waan tana taateefu murtii guutoon nis hin fuune fuudhuusis hin taa'u qabeenyi isaatu maanaa kan hin jennee makiinaa takkani kannaa murtii guutoon sheekaa roobeeti ni qaba lama sadii qaba makiinaa ni kannaafi hinaaffaa kana kana dhiisa arusii teenya isin jala naqqaanee jirraa hin fuune oromoo harargeen hattuu miti kanneetis hin beeynu gurraafillee hasbunallahu ni'mal wakiil itti xaddeet hin jira. Laali asirratti waan tokko waan inni jechuu barbaadu jara keenya namni tokkoffaa garee maafiyaa ni beekte yaadataa Junayd akkamitti akka isaan xiqqeessaa turan nama kabajaa Oromoon qabdu sooressa arjaa agas gosanii sababa Kadiir Martuuti ilkee dhaabe qofaa fi waan gartee baay'ee tokko irraanfatanii maqaa isaa gurra gaccabtuudhaaf hojii baay'ee hojjetan miidiyaa kanarratti argaa turtan jechuudha. Kadiir Martuu istiilagaa irratti guyyaa tokkichaa ilmaan arseetti bu'een beeku. Jawaar qeequrraa Kadiir Martuu da'oo godhachuudhaan nama meeqa mattaqa qabaa turan. Gaafa kaan cabbiif jecha jimaa harargeedhaa gartee diraa gajaanii ilaa sadarkaa isaaniitti xiqqeessanii jechuudha. Kuni finxaaleeyyii arsillee bakka buutu osoo hin taane murna ijaaramee jira. Murti guutuu buutirra jirta. Oguta karagaa ati dubbatu jirtu irratti waasii dabaluu barbaadee gis takka naas bal'isnee dabbal naas bal'is. Laala viidiyoo makana laa gis takka waa na bal'isnee gis takka viidiyoo kana qofa deebiin takka akka naalaaltan. Arrabsamuu fi faarfamuu waan jiru. Garuu sababa jaawara galtee hawaasa kana keessaa baheef jaawar mataa qabna jechuudha. Hawaasa bal'arratti maallaquma isaanii maallaquma ilmaan sikkoo mandooti. Namichi kun deemee gurbaa kanatti bitee irratti bitee arrabsiisaa jira jechuudha. Okay, merdi. Koi. Bilibili gala kabi bakka sound san kabi harka keetiin jala sound gara. Ni da Sound gaba. Okay. Itti gaafatamummaa kan qabu. Namni tokko ijoollee wal yoo kutaadhaaf walitti bu'u. Kan itti gaafatama fudhatu yaadataa Junayd. Uummanni keenya dhaamsa nu dabarsitu. Baankii tana onsuu qabanii baankii tana keessaa godaanuu qabdanii yoo of dandeettanii baankii takka ijaarachuu hin dandeenye rabbi silaa isin godhe deemaati. Awaash baankii naqadhaa. At least Awaash baankii kireeditii qaba. Yaada sii kenna. Arsiin baankii ni qabdi. Baankii Shaggar already dhumatee jira. Hojimatti mallayyi guutee jira. Kan Junayd isaa iddoo itti oonara tashiitee waaqoo ilmaan masikkoo mandootiin beeka. Bakka kanarree kana suuraa nuuf fidaa kan warra bakka. Uti amma mata keenya irratti bakka goona. Abdii I think biyya jiraanii beeka. Baankiin sun baatii 2 baatii 3 keessatti hojii Adaamaa biiroon isaanii guddaan Finfinnee fi Adaamaa kaayoo buruuraa qabanii waan hundaan Jibbi hagana giraafuu. Laali sirratti yaadicha kanaan isin xumura jara keenya. Amma yeroon keessanii biyya USA kana keessatti nama aktivistii Oromoo ni qabneettu kana keessaa silaa Minneapolis kana keessatti mootummaa irratti ibsa baasuudhaaf ibsa ejjennaa hawaasa sikkoo mandoo Noorti Ameerikaa jee ibsa ejjennaa hawaasa Oromoo Noorti Ameerikaa jira jechuu osoo qabu sikkoo mandoo Noorti Ameerikaa jee manguddoo kombortaa cheerchidhaa tokko duuba guree shira akkasiisan baankii irratti labsii godhan. Ammanni kun Viidiyoo nama si qabee maal jaa? Ni qabnaa barra viidiyoo jala waraabnee turre. Lagadhaa. Uummanni kun murti guutuu uummanni kun beekaan qabu beekaan isaanii eenyummaarraa gandummaarraan kaa wallaahi arsirra namni waa hidan hinaaftu deengadda kam godha mucaa deengadda eenyu
obsa biyyee nyaachifne yerri kun inni kampaanii dalagaadhaa banannaan waliin kuma qabdanii. Mee wayni suni tuqa Jala dhimma mana godha jara ummata keenya. baaragee beekaa hayyuun isaanii shanyummaaf gandummarraan ka'u. Hinaaftuu. Nama na rakkina ammallee fuullee teenya Mee nama na namti rakkina ammallee wanni namti taddaa mee naa obsa. Namoonni isaan jaarratan amma nama akka maammee jabanaatii fi abbaa haqaa kanaa maslaa xiqqoodhaan gartee goota keenya qofa jaanii sossobanii hawaasa argee balleessuu irratti nyaachisuu irratti cabsuu irratti warri bobba'ee carcarirraa maammee jabanaadha. Maammee jabanaa mucaa jaamu kan jimaan galamsoo irraa akka ba'u naannoo aanaa inni jimaan goggogaan keessaa ba'u. Harargee baarraa abbaa haqaatiin abbaa haqaa maslaallee waan qabu intala takka qofaatti bilbilaa. Ilaa sadarkaa sanitti nutiin buccamnee jirra jara keenya. An dhugaan isinitti hima. Namni tokko qaama tokkorraa rakkoo qabuuni jimaa harargee biraaka galamsoon aanaa abroorraa ba'ee finfinneerraa Israa'el Niiyorkii dhufee kontiinarraa raabsama diraaga jaaniin labsan taakka miidiyyaa irratti. Baankirii Itoophiyaa fayyaddu kan uummata kanaan tajaajilamte hundeeffamte ta'uu qaba. Biyya keessan keessaa baasa ilmaasii komandoo jaanii ilaa diinagdeen irratti labsan. Waan kana safaata isinitti bakka amma daraar lama shan gurmaa jaanii kuni nama qabsoota keessatti Eertiraa ture nama siyaasaa gurmaa Eertiraa waggaa dheeraa ture biyya Niiyork Noorweey jiru jechuudha. Ijoollee safaata akka dabbaan takka agartee caalaa nuuratii miti beekaa kan miidiyaa kanarratti ba'ee sheekaa roobee facaaree oofutti jiru jechuudha. Wanti gurgurdaa siyaasatti siyaasa Oromoo kaneessa gantummaadhaan amantiidhaan addaan ciranii wallagga qofatti xiqqeessanii wallaggi islaama qalajaanii siyaasa Oromoo facaasanii har'a hawaasa harargee bittinneessuu qabeenya isaanii hayyuu xiqqeessuu salphisutti kan bobba'anii jechuun murnoonni kun. Kaayoon isaanii jawaar mataa ol qabuudha. Inni harargee balleessuudha. Uummanni harargee har'as borus fuula duratti nama jala deemuun irra hin jiraatu. Eenyummaa isaa ta'uu siyaasa diinagdee kam keessatti akka hirmaatu ofiyyuu beekaa jechuudha. Kanaaf abbaa ammaan booda akka nurraa gamanumaan hin dhaamsa si dhaamuu barbaada. Yoo diidde immoo gareetti keessa jirtusi qumaan qabaa waan ati haasoftus kaleessa gaafa bagarwaaree miilan qabu jettu gaafa harargetti walloo gartee lafa amaaraatti jettu waan baay'ee tokko sirratti usna jechuudha. Ammaan booda fishkaan itti afuufamee jira. Hagana kuma galatoomi. Haganumaa jechuun barbaada. Qeerroon dhagaa waan kana. Alfaadha. Sultaan. Dhiifama naa godha. Asirratti abbiyyoo jechee amma jette jecha bareedaadha. Waan takka qofa goona nuti. Jallaa keenya kana dura deemee gartee bakka nuti dhaabbannutti gufuu nutti ta'u nu fakkaatee bakka biraatti nutti dhaggeeffadha waan takkaan isin hima. Gammannu waliin gammannaa, rifannu waliin rifannaa, kufnu waliin kufnaa, haanu waliin kaana. Hamtus yoo nurraa odeessa waliin gammachuu teenyas waliin. Waan taateef namni kana keessaa faallaa keenya deemu abbaa haqaatis ta'e akkuma fedhe utaa'eef ni dhageessanii nuti gastii ijoollee harargee ol naquu dhabu dhaggeeffadha. Gastuma ijoollee harargee ol naquu dhabu fedhumana isaa banatee haa utaalaa oolu haa arbaa oolu haa dhiichisaa oolu. Gastuma ijoollee keenyaa ol naynee yaada isarraa fuunee mana keenya keessa ta'e nu dha'uu hin danda'an. Tokko kun bakka fedhee bee yoo fedhe ganda isaanii lakkee haan horrabsu isaanii beena. Oromoon akka jette muka jawwee ajjeesan jawwee wajji darbanii jiran. Nuti nama achi dhaabbatee as nuti duulu isaanuma sadi beena nuti. Kanaafuu sana kana finnee bira dabarra. Okay. Ayya dubbat. Okay, ayya gamooti qabatte. Ani murtiidhaaf waa gaafachuu barbaade yaadanii kannattanii. Murtii ani hin beekaa nama kuma takka as jira tarii namni hin beekne jira. Wanni kun namallee akka ifa ta'uu fi warra keessa hin beeknellee keessa akka ifuu fi agandaa makiinaa arsiin gurbaadhaa bituu kaata sana akkamitti itti hirmaatti tokko. Lammaffaa egaa agandaa sanitti hirmaatti takka sagalee takka barreeffama tokko gootee booda na fakkaata dhimmi maallaqaa kun kagabba'e. Agandaa sanitti akkamitti hirmaattee waa'ee maallaqaa kun akkamii ka'ee dhufe. Achi dura moo jechuun mee balli siyaasa waan kana namni gadi hin hubanne akkuma wanni kun sagantaa akkuma ta'ee lafaa keetti hubatan tokko tokko mee nu ibsi. Ati agandaa makiinaa akkamitti seentee agandaan kun akkamii gad dhufe eenyu fide? Yaada bareedaa kaastee galatoom dhaggeeffadha asirratti ani